Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Biiftuu Faawundeeshin kan daawwachaa jirtan qophii dur hin jirreeti. Qophiin dur hin jirre yeroo hundumaa gochoota baasaa akkasuma waan dur hawaasni ati keessatti dhalatte yookaan hawaasa kamiinuu ta'etti saba kamiinuu ta'e waan aadaa saba sanii hin ta'in waan namni addaggeen fidee dalagurratti xiyyeeffatti jechuudha. Waan sin ajaa'ibu Oromoo ko yeroo ammaa kana shamaroonni keenya karaa irratti baatee qinxiraama isaanii meeshaa silaa qaalii kan isaanuu sababa ishii barbaadaman kan isaanuu sababa ishii jaallataman kan isaanuu sababa ishii qaala'uu qaban akka muuzii yookaan akka burtukaana akka maastikaaf akka koroshoo tokkotti yookaan akka qoqoriif bomboliinoo irratti karumarra dhaabanii galgala sa'aa lamaan qinxiraama isaanii gayyaasanii gatii rakashaan 50 haga 200 fi 50tti of gurguraa jiru jechuudha. Egaa kun dur hin jiru jechuun maal jettan waan ajaa'ibaa kan itti argamu yeroo ammaa magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokkooti. Egaa ganda duwwaa tokko keessatti garee roondii magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko safuu kana tiksuu jedhanii gocha ajaa'ibaa warra daldala qinxiraamaa kanarratti bobba'ee halkan sa'a lamaan karaarra dhaabbatee akkuma hoolaa tokkotti meeqa gatii dhumaa jedhee yama carrashaa waagaa waan itti gurguramu jedhee wal waqqasee falmii gatii godhee qinxiraama walitti gurguree bitu kana irratti uggurrii kaa'uudhaan adamsanii mana hidhaatti galchuu fi gochoota safuu cabsu kana balaaleffatuun adamsanii uummata kanas funaananii karaarraa dhorkanii safuu akka kabachiisaa jirantu mul'ata. Galatooma jechaanii garee roondii magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokkootiin safuu saba keessanii tiksuuf qorra keessa dhaabbattanii ni gocha bareedaa kana hojjechuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha an maqaa Biiftuu Faawundeeshin. Gama shamarran keenyaatti gaafa deebi'u beeki rabbiin qaama kee qinxiraama kee kana bakka kabajaa qabdu sii kaa'e ilaali. Akka funyaanii akka ijaa akka harka akka miilaa dirree qulqulluurra hin keenye keessa sii kaa'e goda jala sii kaa'e jechuu bakka roobni hin dhaqqabne bakka aduun hin dhaqqabne bakka qorri hin dhaqqabne bakka awwaarri ittiin dhoofne bakka qilleensi ittiin bubbifne goda sii kaa'e jechuu rabbiinuu sii dhokse rabbiinuu sii qaalesse atuu saniif barbaadamta akkamitti shookaa hanqistee yookaan zayituna burtukaana hanqistee karaa irratti birrii 50 birrii 100 haga nama leen sarbu maali maaltu kana hundaan si gahe salphina akkana ufiif hin diddu yaantala Oromoodhaan ajaa'iba guyyaa tokko bara 2012 jechuudha hiriyaa koo tokko faana magaalaa Shaashamannee kana gara gamoo Biiftuu barii duubarraan gara hoteela Malkaa akkanaatti soo deemnu gara harka bitaatti ammoo ol gargallu ummata tokko argine warra namoota baay'ee dhiiraaf dhalaadha. Tokko nutti gad aanan onna tasabira geenyu meeqa jettaree jedhaan barsii himee jira birrii 300 an akkasuma dalagadha durumayyuu an dhaabadheennaan kot calii barkun hiika salphinaatiin an jedhe hiika akkamiin akkanatti qinxiriitu asii gurgurama waan fokkataa waan taanetu waan safuu cabsutu as jiraan an jedhe jechuudha. Wanni kun waan akkanatti hafuu qabu miti biyyuu balaaleffatu qabdinuyyuu qoyima jedheeniin dhaabbadheennaa jedhatu baraan akkanuma dalagadha 300 gad nan baasu jetti. Maaf simbaam gaaziin dalayti akkamit simbaam bittee fiddee namni waan bitee fidee gatii namaa laala na ajaa'ibee koflaa dhaqee beeytaa biraa deemee meelaa rabbii jedhe ani 300 dalagadha maal gaazii wayiitiin dalaydi beenzilaan dalaydi seeta baajaajiidhama moo bittee fiddee si nyaatti ka 50 bittee amma 25 sii kenne moo 500 bittee 200 sii kenne kanaafuu laali homaa si nyaattu gabaa wayiitii hin finne naa kenni jedha hin kennu jettee akkasitti wal waqarti jechuudha. Na ajaa'ibeen kofliti yoo inni akkas jedhuun beekte kanaaf jechuudha gochoota akkanaa kana laal abbaayyoo of rukute bar ufin hambisuu jedha Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa kabajamaan hayyuun amantaa fi hayyuun siyaasaa. Of rukuttee intala Oromoo keessumaa intala Islaamaa jechuudha. Iskarbii haguuggattee dhokattee gad baatee qaama kee qinxiraama kee karaa irratti gatii shookaan hin bitamneen gaafa of gurgurtu baay'ee shame on you dhugaa sitti meechu baay'ee sirratti qaani. Egaa
Bakka kanatti gareen roondii magaalaa Shaashamanii ganda duwwaa tokkoo gocha kana balaaleffatuun dhukkee irraa kaasanii salphisanii karaa irraa yeroo ammaa kana ari'uu irratti argamu. Maqaa Biiftuu Foundation Entertainmentiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Galatooma. Torban dhufu waan haaraan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Galatooma.